panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota chaanaalii keenya chaanaalii Abuutek kanneen biyya alaaf biyya keessa teessanii qophii keenya daawwattan nagaa jirtu. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo eegaan guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee isin fayyadu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gara viidiyoo kootiitti darbuu kootiin dura namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan yookiis har'uma gara chaanaalii kiyyaa kan dhuftan maqaan chaanaalii kiyyaa akkuma argaa jirtan Abuutek kan jedhamudha. Egaa chaanaalii keenya subscribe gochuun mallattoo bilbilaa bukkeetti isiniif dhuftu tuquudhaanii all notification irra godhachuudhaanii viidiyoo nuti gadhiisnu guyyaa guyyaatti akka isin qaqqabu godhachuu ni dandeessu isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa viidiyoowwan muraasaa gadhiisnee jirra waan ta'eef viidiyoo keenya akka daawwattan asumarraallee isiniif dhaamna. Egaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti isin dabarsa. Egaa daawwattoota koo viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma mata duree irratti ibsuuf yaale. Viidiyoon guyyaa har'aa waan baay'ee nama gammachiisudha. Facebookiin afaan Oromoodhaan hojii eegalee jira jechuudha. Sana dura garuu namoonni karaa Google Chrome seenuu qabdu jechuudha. Karaa Google Chrome password keessanii gashitanii achiin seenuu qabdu jechuudha. Egaa edda Google Chrome keessanii isin password keessan gashitanii seentanii booddee mallattoo sadii ishee kana cuqaasuudhaan si'a tokkoo fi mallattoo sadii toora sadii kan jirtu kana cuqaasuudhaan achi jalaati ol deemtanii settingii bakka settingii jirurra si'a tokkoof cuqaastu. Settingii irraa eddan cuqaase booddee amma lammaffaarra kan jirtu kanaadha jechuudha. Wanti kun daawwattoota kiyyaa kunoo ishee kanaadha jechuudha. Ishee kana translation for posts kan jettu kana si'a tokkoof ni cuqaastu. Sana booddee amma wanti isin hafatee jiru language you'd like to have posts translate into bakka kana tuqxu jechuudha. Isa lammaffaarraa kana ni tuqxu. Hayyee bakka kana yoo tuqxanii afaanonni addunyaa kanarraa hundi isaaniiyyuu achi ol isiniif dhufu jechuudha. Isin as keessaatti salphaamatti afaan Oromoon asitti dabalamee jira jechuudha. Bakka kanaan malee Oromiffaa argachuu hin dandeessan jechuudha daawwattoota kiyyaa. Fakkeenyaaf afaan Oromoo kana keessanii jira jechuudha. Kunoo afaan Oromoo irratti godhadheen jira jechuudhaan. Fakkeenyaaf kunoo afaan Oromoo irratti godhadheen jira jechuudha. Afaan Oromoo irratti raayitii edda gootanii booddee sadarkaa lammaffaa irratti kan isin gootanii isa dhumarraa jiru kana jechuudha. Dhiifama daawwattoota kiyyaa. Isa dhumarraa kana jiru language you want to automatically translated. Automatically kan inni translate sinii godhu jechuudha. Afaanota hundaa translate sinii godha jechuudha. Isin asirratti an afaan Oromoo baafadheen jira waan ta'eef asuma irratti iyyuu afaan Oromoo jechuun search yoo gootan afaan Oromoon isiniif dhufa jechuudha. Isin afaan Oromoon edda isiniif dhufee booddee bakka kanatti dabaluudhaan save gootu jechuudha. Kunoo amma afaan Oromoo irratti godhadhee waan jiruuf lammaffaa godhachuun nan barbaachisu jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan amma hundasaa qayyarree jira jechuudha. Karaa Google Chrome keenya qayyarree jira. Sana booddee amma karaa affiliate kootiin seenee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf karaa affiliate kootii kunoo gaafan seenu poostii namoota gurguddaa fakkeenyaaf amma poostii Mark Zuckerberg kan inni afaan isaaniitiin gadhiisu afaan Oromootti deebisnee dubbisuu yoo barbaanne fakkeenyaaf maqaasaa seertinii goona Mark Zuckerberg. Fakkeenyaaf edda peejii Mark Zuckerberg search goone booddee kunoo peejiin isaa kanaadha. Peejii isaa edda search goone booddee kunoo fakkeenyaaf maallaan jechaa jira kunoo Seymour. Fakkeenyaaf kunoo jalqaba irratti kuni Ingiliffaan barraa'eera jechuudha. Dhuma irratti immoo kunoo afaan Oromoon barraa'e jechuudha. Jalqaba nuti laaqana dhaabbata haaraa fi of danda'aa ta'e deeggaruuf ni boonna. Deeggarsa haqa qabeessa minaan bakka afaan Oromoodhaan hundumtuu hojiin keenya haaromsa haqaa yakkama keessatti erga jalqabnee waggaa muraasa dura saffisaan guddateera. Nuti amma maallaqa guddaa bakka amma wanta afaan hundaan post ta'u hundisaayyuu afaan Oromootti mul'isee nuuf kaa'a jechuudha kun. Waan baay'ee nama gammachiisudha daawwattoota keenya. Hundumti keessaniyyuu itti fayyadamuu qabdu. Egaa viidiyoo kana hundumti keessan share gochuudhaan hunda keessan wal qaqqabsiisaan isiniin jedha. Afaan barbaadan Oromiffatti isinii hiika jechuudha kun. Facebook irraa fakkeenyaaf home irra wanta isiniif dhufu afaan barbaadan hundisaa afaan Arabiffas ta'ee
Ingiliffaa fakkeenyaaf kunoo Amaarinyaallee hiikeera jechuudha kunoo. Fakkeenyaaf kunoo namni kun amma Amaarinyaa kan inni barreessee jiru afaan Oromootiin innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun yeroo tokko gadduun jira. Kan inni Amaarinyaan barreessiti afaan Oromootti nuuf deebisa jechuudha. Afaan hundaa afaan Oromootti nuuf deebisa jechuudha. Wanti kuni baay'ee itti gammaddu jedhee yaada daawwattoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kana giruuppii keessan jirtan hundattiyyuu sheer gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Viidiyoon guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhufe kanumadha. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaa. Baay baay.